Kenna dabare koti, nafiso gama koti. Dubartiin ingerartu, ukka garashe keessa, gerarsan imbafattu, gumiga yodowere. Gumiga yodowere, sikke labsi baasere, yongerare maal qaba, keessa koo tarii qaba. Keessa koo tarii qaba, qomoo koo rakkoo qaba, utuu waan hundaa qabu, deegar kana maalala. Utuu waan hundaa qabu, deegar kana maalala. Saba koo guddicha koo, kana kaa dhukkubni koo, dhaga'i gerarsa koo, dhaga'i gerarsa koo. Leenca dullume taane, kan ilkaan irraa dhume, hayyudoo fa'ee taane, kan dubbiin harkaa dhume, goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne. Goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne, kan neessee jalaan baane. Kana lallatte, gadeen gandaanuu dhaalte, yartuun biyyaanuu baafte, kana gubee na waada, halkanii guyyaanaadha, halkanii guyyaanaadha. Kana lallatte, gadeen gandaanuu dhaalte, yartuun biyyaanuu baafte, kana gubee na waada, halkanii guyyaanaadha, halkanii guyyaanaadha. Jiruudha maqaaf jirra, jireenya maalii jirra, lafa abbaa horii bite, qilleensarraa jirra, dilbiituun lanneen qabnu, ibbisnees mooraan qabnu. Ibbisnee mooraan qabnu, qonnaadhaan waliin baane, daldaluuf humnaan qabnu, dalaguuf carraa dhabne, taa'us qoonqoodaa dhabne, hinduuneef jirraa jenna, lubbuu gaaddisaan qabne, lubbuu gaaddisaan qabne, lubbuu gaaddisaan qabne. Lubbuu gaaddisaan qabne, lubbuu gaaddisaan qabne, lubbuu gaaddisaan qabne. Biyya abbaa humnaa dhaale, nuti keessummaa taane, wabii jireenyaa dhabne, dhibamne biyyaa baane, eekkamsaan nu ergatu, ergamtuu alagaa taane, cibsanii nu gorra'u, hoolaa faasigaa taane, gubanii nu qaammatu, daraa masqalaa taane. Gubanii nu qaammatu, daraa masqalaa taane, qurxummiif nu darbatu, ilbiisa raammoo taane. Qurxummiif nu darbatu, ilbiisa raammoo taane, rakkannee waan nu taane, takkaalmi namaan taane, takkaalmi namaan taane, takkaalmi namaan taane. Hanciisee gorra'ame, kan naabbiidhaan gubate, kan rasaasaan fiixame, deebi'ee wakaare.
Hanchise gorra'ame kan naabbiidhaan gubate kan rasaasaan fiixame deebi'ee wakaare gadoo sabaa faatare tokkummaa dhabaa keenyaan umaan saanii haafare tokkummaa dhabaa keenyaan umaan saanii haafare ta'anii dhalaan dhaluun gandaaf lagaaf wal qooduun fedhii sabaa dhiisanii dansaa fi jelaa fiiguun beekaa fi tuffatanii waliif dhageettii dhabuun aadaa dhufteedha malee seenaa keenyarraan jiru beexiqqoo na caaqata waan hayyuun bulee himu meexiqqoo na caaqasa waan hayyuun bulee himu Gadaa baabilee keenya seera baha qaaf muruu dubbiidhaan si dadhabee gumii gaayyootiin furu kabaja waliin buluu beekaa wallaalaa gorsaa jabaaf laafaa wal tirsu lammiif gorsaa hayyootiin seeraa tumuu qalluun biyya eebbisa hawwan ilmaan guddisu gonni roorroo deebisa jaarroliin seenaa himu namnu wal dhaggeeffata hedhii nam tokkee caala kan biyya jabeeffata Amma maaltu maal ta'e gurmuun keenya laaffate namni maal safuu gate aadaa abbaa sarraanfate waliif maanaatoo dhabe haadhoon maaf haadhoo gane mari'ataan gowwaan qabu meekottaa wal gorfannaa dhibaayyuu dhibaafanne ateetes facaafanna dhibaayyuu dhibaafanne ateetes facaafanna malkaaf tulluutti baane waaqaraara gaafanna xiqqaaf guddaa waan taane furmaata barbaadanna roorroo nurratti ijaare buqqisne ofirraa ganna roorroo nurratti ijaare buqqisne ofirraa ganna Gabrummaan amma yoomi hiriyooshe bitamuun amma yoomi hiriyooshe baharraa wal waamne gitarraa wal waamne kaabaarraa wal waamne kibbarraa wal waamne walitti maramna akka ilmaan idda okkolfaa bobaana Esi Kenya bidda Gabrummaan amma yoomi hiriyooshe bitamuun amma yoomi hiriyooshe eenyutu nuuf kenna eenyuun nu dhowwata lafni Oromiyaa nuufuu kennaa gooftaa
Qabsuun bitamnu irra dhangalana irra dhangalana irra dhangalana Akkan jirtu kabajamoo daawwattoota keenya kuni sagantaa keenya kan Voice of Horn of Africa irratti qophaa'ee gara keessanitti dhiyaatu sagantaa haqaati. Sagantaa haqaa kanarratti keessummoota adda addaa affeerree irratti mari'annaa. Har'as keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa. Keessummaan keenya har'aa Profeesar Isqeel Gabbisaati. Profeesar Isqeel Gabbisaa waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniin maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa qophii haqaatiin galata guddaa qabdu. Baga nagaan dhuftanii Profeesar. Baga nagaan nu eeddan isinillee galatooma. Tole hayyee Profeesar guddaa galatooma. Mee waa'ee qabsoo Oromoo keessumatti immoo egaa hundeeffamni tokko WOC yookiin World Oromo Congress kan jedhamu akka hundeessaa jirtanii yeroo darbee OS faanaa kan qopheesse Minnesota achirratti immoo cinaa qabamee immoo sirna yaadannoo Haacaaluu hundeessaa irratti peeparii dhiyeessitanii akka ofishaalii hundeessaa jirtanii dubbatamee ture. Mee waa'ee isaa akkamitti akka hundeeffame maaliif immoo akka hundeeffame maal akka inni keessatti qabatee jiru osoo nu ibsite. Ayyee galatoomii dhugaadha. Oromoo baay'een waan yeroo akkasii walitti qabamuu fi lafa Oromoon walitti qabametti yaada isaa ibsuun barbaachisaadha jechuudhaan gara sanatti imallee turre dhugaadha. Yaadi isaa maal akka ta'e walgahii Oromoo irratti dhuguma ibsameera. Garuu isa duras ibsameera. Warra miidiyaa qaban akka isaan dhufanii dhaggeeffatanii fi itti dhaammannee turre. Garuu beeksisi ka kenname kana duradha. Amma torban lamayyuu hin ta'a beeksisatu kenname. Maal akka inni ta'e, maaliif akka inni ijaarame, maal bu'aa buusuudhaaf akka deemus viidiyoo TV'dhuma kanarratti darbee ture. Ibsi kennamee ture jechuudhaaf hin jedhee isumatti itti fufe kun itti fufiinsuma isaatii. Ergasiis miseensota keenya kan ta'an yookiis waa'elloonni koo miidiyaa adda addaa irratti maal akka inni ta'e afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis ibsaadha turani. Inni kun akkuma ammatti jette ofsaanaatu jira. Torban ofsaanaa Minnesota keessatti uummanni Oromoo akka inni wal gahu beekamaadha. Lammata yaadannoo Haacaaluutii fi qophii guddaatu qophaa'ee ture. Qophii sanaafis kan gara sanatti imalanii ma jiru jennee waan tilmaamnee fi isaanittis dubbachuun barbaachisaadha jennee. Gaafa adoolessa tokko immoo kan dhaaba ollaa jedhanii isaanis walgahii kophaatti kan hin qabu turanii bakki inni itti ta'e garuu bakkuma yaadannoon Haacaaluu itti godhame sanatti godhame garuu waan addaatti ture jechuudha. Qophii mataa isaanii qabu turan ollaa. Nuti immoo dhuma irratti gaafannee ibsa kennuudhaatiif yaalle jechuudha. Uummanni Oromoo baay'eetu iddoo sanatti wal gaha. Kanaaf maalidha kan jedhu irratti ibsa laachuudhaatiif yaalle jechuudha. Wanti Minnesotaatti ta'e egaa kanadha. Ibsatu kenname akkuma jette peeparii akka dhiyeessu osoo hin taane warruma kanaan dura eebilarraatii eegalle
eebilarratti si'a 8 Oromoo keessaatii bakka bu'oota ta'uudhaa danda'u jaarmiyaalee Oromooti kan jedhaman hamma beennu hamma dandeenyu waamnee sanbata duraaf sanbata guddaa sa'aatii 2-3 irratti baafnee waanuma itti himne sana amma immoo carraa lafa argannetti itti himuudhaati dhiyeessine garuu hundi keenya warri yaada kana finne Minnesootaatti hin argamne akka bakka bu'aa ta'ee kan ergame Gabbisaati sanaaf hin dhiyeesse jechuudha waanuma iddoo kan biraatti dhiyeeffamutu dhiyeeffame waan haaraan kan achirratti mul'ate tokkoffaa tokkummaa uumuudha kan barbaadnu biyya alaa kana keessatti kana himataadhuma jira Oromoon biyya keessas biyya alaas waan hojjettan hundumaa tokko ta'aati hojjedhaa mariidhaan hojjedhaa waliigalteedhaan hojjedhaa waan jedhamuu fi warra wajjin dubbataa turre warra wajjiniin haasa'aa turre yaada keenya yaada tokkotti walitti finnee warra wajjin socho'uu barbaannu wajjin kan yaadannoo Hacaaluu qopheessanis kan akka dhaabaatti ollaadhaanis qopheessanis irratti dubbataa turre tokkummaadhaan akka gara fuulduraatti World Oromoo Congress kan jedhu kan irratti adda addummaa kan qabne karaa agarsiisuunidha kan dubbanne jechuudha dhaaba kana lamaanii wajjin. Maaliif dhaabbate? Maaliif barbaachise? Barbaachisummaan isaa maali kan jedhu nuti nama akka 6-7 kan taanu kan jalqaba walitti mari'atu jalqabne tokkoffaa hin xiinxalle. Qabsoon Oromoo rakkoo keessa jira yeroo ammaa kana keessaa. Waggaa 50-60 kan deeme keessattis sochiin sabboonummaa uummata Oromoo kuni yeroo baay'ee gara injifannoo gahee qarqara injifannootiitii deebi'a. Maaliif kun ta'e ka jedhu qorannoo dhagoone gap analysis ka jedhu dhaabbileen waan dhaabbataniif sana iddoodhaan gahuu dadhaban maaliif akka isaan akka ta'anii kun teekniikii mataa isaa waan qabu akka sanatti qorannee addaan baasne hanqii jiru tokko kana goone lammata rakkoon akkasii gaafa jiraatu waan darbe osoo hin ta'in gaaffii isaan osoo hin ta'in immoo SWOT kan jedhan jira isas goone amma yeroo amma jirru kana keessatti diinni nu qunnamee jiru maalidha jabinni isaa maalidha dadhabinni isaa maalidha ka jedhu qoranne haalli diinni uummata Oromoo irra geesses maalidha ka jedhuti qoranne keessoo Oromoottis ilaallee keessoo dhagaama jaarmiyaa yookiis nama miti kan nuti ilaallee sochiidhuma Oromooti sochiidhuma biyyoolessaa Oromoo yookiis sochii sabboonummaa Oromoo keessoo isaati qorannee addaan baafne dadhabbiin yookiis hanqiin tokko jiru qarqararra geenye maaliif deebina 74 irrattis warraaqsi 74 kan Oromooti jedhame kan Oromoo ta'uunsaa waan lafaa nafsiin lawaa sun baheefidha kan Oromoo jedhame hamma tokkotti deemne duuba deebine maaliif ta'e kun 91ttis warri dargii galagalche sun adda bilisa baasaa uummata adda addaa keessaa adda bilisummaa Oromoos keessa jira. Adda bilisummaa Oromoos immoo heera Itoophiyaa gara fuulduraatti ijaaramuu fi yeroo ce'umsaa sana waan fakkaatu irratti waan taliigame waan lafa kaa'ame sana irratti gumaacha guddaa qaba. Sababa kanaatiif qarqara sana gaheetii baa gara booddeetti 2018ttis Oromootu jijjiirama sana fide jedhama. Oromoon jijjiirama sana fiduu duwwaa osoo hin ta'in aangoollee kan Oromoo keessaatii baheetu qabatee jedhama. Haala ammatti nuti keessa jirru garuu waan akkasii hin agarsiisu. Sun maaliif ta'e irraati kan ka'u irratti xiinxala sana goone wanta lafa keewwanne qabnaa jechuudha. Sadaffaan uummatuma keessaatii gaaffii ka'utu jira. Maaliif tokko hin taatan ka jedhu. Maaliif tokko nuu ta'a tarsiima lafa nuu kaa'a kallattii lafa nuu kaa'a mataa walitti qabadha addunyaatti nuu beeksisa gaaffii uummata keessaatii ka'utu jira. Waan hanqii jiru sana ilaalee uummanni gaaffiidha gaafata. Xiinxala goonee fi gaaffii uummataa kaanee haala keessa jirru ilaallee nuti warra biyya alaa jirru biyya ambaa jirru kan gochuu dandeenyu. Waan nuti gochuu dandeenyu jira. Gaaffii uummata keenyaa kana deebisuunis dirqama keenya. Hayyooti keenya callistan waan jedhaniifiti achirra geenye jechuudha. Waa tokko gochuun barbaachisummaa isaa irratti walii gallee jechuudha. Sochiin biyya alaa keessa jiru kuni gahaa miti. Sochiin biyya alaa keessa jiru gargaarsi biyya alaatiin nuti goonu qabsoo Oromoo isa biyya keessa jiru gargaaruudhaa fi tokko faffaca'aadha.
Lammaffaa akkaataan itti hojjetus tarsiimoo lafa kaawwatee tarsiimoo sana argachuudhaaf itti deema. Biti inuma gargaarra. Ha gargaarru jedhee walitti yaa'a malee qabsoo sanaatiif tarsiimoo sana iddoodhaan gahuudhaatiif adeema miti. Waa lafa kaa'atee gara sanatti hojjeta ta'uu hin ta'in gara laafummaadhumaan ka'ee kan inni hojjeta. Sadaffaa bu'aa buusuudha barbaachisa. Wanti nuti hojjennu hundumtuu qabsoo uummata Oromoo kanaatiif. Gaafan akkas jedhu qabsoo uummata Oromootiif yeroo hin jedhu nuti dhaabbilee siyaasaa yookiis dhaabbilee adda addaatiif qoranne osoo hin ta'in duuchaadhuma isaatti kaampiidhuma yookiis masaraa qabsoo Oromoo keessatti hanqii jirudha kan nuti ilaallee jechuudha. Isa ilaalleeti waan ta'uudhaati danda'u akkaataatti hojii hojjennutti akkaataatti qabsoofnu. Lammata immoo kallattii meeqaan akka hojjennu lafa keewwanneetiti deebii deebisne jechuudha. Deebii deebisuu keenyadha kun. Kun waan biyya keessaati hojjechuudhaaf miti. Garuu waan biyya alaatti hojjennu sana karaa qindaa'een, karaa tarsiimawaa ta'een, karaa bu'aa buusuun hojjetuun irra jira. Achirraatii kaanee jechuudha. Ammaaf gaaffeeti na gaafatte isa kanadha. Maaliif barbaachisee? Ka jedhu kanarraatii ka'eetiti barbaachisee waan biyya alaa jiru faca'ee jiru sana walitti fiduudhaaf. Gaaffii gaafatamu uummatarraatii gaafatamuuf deebisuudhaaf. Qabsoo Oromoo kanaatiif immoo bu'aa buusuudhaaf. Si'a sadii kan gowwoomfamne maaliif ka jedhu irraa waan kaaneef lammata akka nutti hin deebinetti wanti kun. Sadii kan gowwoomfamne dhugaa inni ammaa garuu isa dhumaa ta'utu irra jira. Kanarratti lammiin Oromoo kan biyya ambaa jiru maal gochuu danda'a ka jedhu irraati kaaneetiti waa'ee koongiresii kana dhaabne jechuudha. Akkasittidha yoo gaaffii biraan jiraattan deebi'a garuu barbaachisummaan isaa kanarraa ka'e jechuudha. Tole egaa akka ammaati ibsitetti gaaffiin uummata biraasinitti ka'aa ture jira tokkummaa dhuumaa qindeessaa haala baasaa jedhanii atis immooyyuu tokkummaa keessatti kan isin xiinxaltanis immooyyuu qabsoon Oromoo naqa 2-3 maaliif guufatee isa jedhu itti dabaltanii akka xiinxaltanittu. Egaa ergi tokkummaa dhaabamaa jira taanaani akkuma ati jettes immooyyuu warri kaanis immoo achitti marii gaggeeffatana turanii abbileen adda addaas immoo dhaabachaa jiru warra akka oolaafaa achittis isin faana yeroo otoo isin hin gaggeessatinis qobaattis haa ta'u egaa marii akka gaggeeffatanii jiranii atis nuu kaastee jirta. Maayinni kan keessaniif kan isaanii adda addummaansaa maaliif immooyyuu isaanis qobaatti mari'ataniire? Bareeda. Kophaatti waan mari'atanii hin jiru dhaaba kana lamaanii wajjin. Dhugaa dubbachuudhaaf yaada isaa nama 6 yookiis 7 taana. 7 kanatu yaada sana teennee irratti haasofnee kanatu wayyaa jenneeti akka furmaata. Rakkoo amma sila xiinxallees uummatas dhaggeeffannee bira geenye kan isin jedhu keessaatiiti. Furmaata ta'a ka jedhu irratti immoo haasofne. Furmaata isa ta'u sana immoo yaada isaa iddoo 4 immoo akkasitti gargar baafne. Namni 4 akka uummatatti dhiyeessuu fi eebila keessa uummatni Oromoo akka hubatuuf itti wajjin mari'ataa turre jechuudha. Geggeessitoota hawaasaa guyyaa tokko waamnee wajjin mari'anne. Geggeessitoota amantaa yookiis hayyoota amantaa waamnee guyyaa tokkotti irratti mari'anne. Dargaggoota wajjin akkasuma mari'anne. Artistoota wajjin akkasuma mari'anne. Aktivistoota wajjin akkasuma mari'anne. Dargaggoota wajjin mari'anne yaada isaa dhiyeessine. Si'a 8 eebila keessa sanbata duraaf sanbata guddaa. Kanaaf jalqaba nuti uummata Oromootti dhiyeessine yaada keenya furmaata ka jennu sana itti deebi'uu danda'a furmaatichi maal akka jennee dhiyeessine gaaffiidhaaf xiinxalarraa ta'e. Isa garuu uummatni akka inni fudhatutti akka inni itti dirmatutti in ta'a moo hin ta'u akka inni jedhutti waan itti dabalatus yeroodhaan akka inni itti dabalatu akkas goone gaafa eebila keessa sanbata duraaf sanbata guddaa sa'aatii 3 irratti kennee uummatatti dhiyeesse. Kana keessaatiiti nutis yaada qabna, yaada haaraadha qabna nutis yaaduma wal fakkaatu qabna. Ka jedhan immoo yeroo isaan ka'an immoo isaanii wajjinis yaada keenya wal simsiisuudhaaf irratti dubbanne jechuudha. Isin yaada qabdu ergite nuti namni 6-7 kun walitti dhufnee hayyoota jennee
walit dubbannee xiinxallee qorannee as geenyeerraa ka jedhu immoo afaaniin dubbanne osoo hin ta'in hin barreessine. Barreeffama gooneet ka dhiyeessine. Uummatattis akka inni argu slaayidiidhaan itti dhiyeessine waan dhiyeessine jechuudha. Waan uummatni jedhe sana immoo itti daballee itti gabbifne yaada uummata 8 mari'anne keessaati immoo itti gabbifneeti akka barreeffamaatti fuula 38 waan qabu tokko qopheessine. Kanaaf lafa keenya jechuudha. Namni arguudhaaf akka danda'utti oduun akka irratti hin baay'annetti oloon akka irratti hin baay'annetti barreeffamaan keenya laa wanti nuti hojjetaa jirru kanadha kan jedhu. Kan biraan immoo yaada sanan qaba ka jedhu yoo jiraate immoo nuti wanti nuti argine wayya nuti wanti tu jenne waan dhumaa miti. Akka nutti mul'atutti lafa keenya nuti. Yaada itti gabbisu yaada wal fakkaatu erga wal bira qabnee haa ilaallu. Wal bira qabnee haa ilaallu isa booddee wal simachiisnu ka jedhu irraatii kan ta'eetiti yaadannoo Hacaaluu warri qopheessan gartuudha kan jiru gartuu sanaa wajjiniti walitti haasa'u jalqaba. Maaliif yaada wal fakkaata qabna waan isaan jedhaniif. Duratti anis isaan keessaatiiti qooda fudhataa waan tureef yeroon achi keessa tures kan hin jechaa ture. Hacaaluunis yaadannoo duwwaatu hin ta'in waan wareegameef waan inni qabaatuuf isan inni wareegame sana bakkaan gahuudhaaf nuti biyya alaa ka jirru waan dandeenyu gochuu qabna ka jedhu yaada jira ture. Egaa yaadi kun kan jiru yaada kana wal simsiisuun nurra jira jennu yaada isaa wal irratti mari'annee gaafa irratti dubbannu hamma kana waan wal gatuun qabu dhuguma garuu yaadi kara isaaniitti dhufee caasaa ijaaramu sana irratti yaada gaarii itti dabalamee gabbisee jechuudha. Yaada kan biraa kan fakkaatu qabna waan isaan jedhaniif wajji haasofnee jechuudha malee kophaatti isaaniin baafannee isaaniin filanneetiti isaanii wajjin haasofnee akka biraatti wajjin dhiisnee miti. Warra kan biraattis wajjin teenya kan haasofne qabna irratti ka dubbanne qabna yeroo duraanis taanaan isin itti fufaa isin yaadi keessanii gaariidha waan jedhamee fi walii galteedhaan deemudhatiitii yaalaa turre jechuudha haga ammaatti. So warri kun lamaanii tokkoffaa Minisootaatti kan isaan gochaa turanii lammata yaada wal fakkaatu qabna waan isaan jedhanii yaada wal fakkaatu irratti immoo atuu beektanii kanarratti namni mana ijaaru citaa waliin saamu ergii jedhame. Mana tokko ijaaruudhaatiif yaada wal fakkaata qabaanneetti deemna ergi ta'e citaa waliin saamnu citaa keenya walitti qabannu walitti qabannu jechuudha jara kana ollaadhaa fi yaadannoo Hacaaluu warra deemsisanii wajjin walitti haasa'aadha turre walii gallee yaada keenya walitti daballee walitti gabbisne. Kan isaanii adda kan godhu kanadha tokko kanadha dhaabbilee kabiraarraati adda kan godhu. Inni lammataa immoo qophiidha qabu turan. Lafa obsaanaa Minisootaa keessatti qophii isaan qaban sana keessatti tokkummaa sana yoo agarsiisuuf wal irratti ijaaraa adeemu. Yaadannoon hin godhama. Ollaan warri qopheessatan waan qopheeffatan hin godhatu. Dhuma isaa irratti garuu isa dhufuudhaaf adeemu. Koongiresii Oromoo idila addunyaa jedhee kan dhufuudhaaf adeemu gara sanatti immoo haa agarsiisnu. Kana hundumaa garuu waliigalteedhaan mariidhaan wal tumsuudhaan wal gurmeessuudhaan deemaa akka jirru agarsiisnu waan jedhameefititi bakka sanatti godhamee jechuudha lafa Oromoon wal gahu sana keessatti tokkoffaa yaadicha gurguruudhaaf yaadicha dhiyeessuudhaaf babal'isuudhaaf lammata immoo waliigalteedhaaf mariidhaan malee citaa wal saamaa akka hin deemne agarsiisuudhaaf wajjin hojjenne. Kun egaa kan isaanii wajjin kan tokko ta'e sababa ammaa siin jedhe lamaaf yaada wal fakkaatu qabna waan isaan jedhaniif tokko lammata. Bakki isaan itti wal gahan sana Oromootu baay'een waan jiruufiti bakka sanattis immoo yaada sana dhiyeessuudhaan kan ta'e kanadha. Yaada kan biraadha wajjin wal fakkaatu qabduu ka jedhu akkuma nama siin jedhe nuti dhiyeessaadha turre amma ji'a 4 eebila keessa tokko lama jennee dhiyeessaadha turre. Kan qabu yoo jiraate ilaalcha nuti qabnu furmaata nuti jennu isuma duwwaadha malee karaa gara biraan hin jiru hin jennes hin jennus. Yeroo itti waliigalaa deemutti waliigalaadhuma deemuun nurra jira. Kun hammuma yaada qabna furmaata ta'a jennutti waliigalteef mariinis barbaachisummaasaa itti amannaa jechuudha. Akkasittiin dhufe gaafa. Akkasittiin dhufee furmaatichi maali ka jedhu itti adeemna. Ammaaf garuu warra kaanii wajjin warra Minisootaatti walitti qabate wajjin kanadha kan ture. Mariidha kan godhame waliigaltee qabaannee wal tumsinee wal deeggarree deemuun
gaaffii uummataa waan inni ta'eef fedhii uummataa waan inni ta'eefiti waltumsaadha deemnaa jechuudha. Egaan maalidha kan keessanii kan jedhutti deemna? Ammaaf garuu waan ati mana gaafattee fi dhaabbilee kabiraatii fi warra Minisootaa wajjinii wal agartanii wajjinii tokkummaa fi adda addummaan maalidha waan jetteef kanuman jedhee deebisa. Guddaa galatoomii akkuma ati jetteeyyuu egaa Oromoon waa lafa kaawwatee qabaa, galma qabaa, kan itti qabsaa'uu fi qabaa. Egaa namni hundumtuu yaada gabbataa fidee dhufennaa yaadni walitti dabalamee gaarii ta'a. Walitti ida'uun keessan bareedaadha. Garuu immoo egaa mee kanuma faana wal qabsiisiiti warri dhaabbileen biraa kan hin jedheen biraanis warra akka mootummaa ce'umsaa jedhanis yoo information isaanii qabaattanii nu ibsiiti. Ergi isinii amma duraanis akka ati ibsitetti Oromoon yeroo baay'ee akka qabsoonsaa jalaa gufatee akka yeroo baay'ee immoo kanaan sababa adda addaatiin qabsoon sababa gufateef immoo iyyuu Oromoon aarsaa baasaa jira. Akka har'aa isuma 2018 kana mallee yoo ergasiitii tokko jedheetti jalqabe Oromoon aarsaa baasuu deebi'ee lagatti galee namni kun hundumtuu qeerroon kun hundumtuu ergitti wareegame booddee immoo ammas itti fufee jira. Mee egaa ergii isinii Oromoof qabsaa'uuf yookiin immoo tokkummaa uumaa jirtu kana keessatti immoo namoonni adda addaa immoo isinitti makamanii immoo waa'ee Oromoo kana mari'achaa turanii warra makanii kana keessatti immoo namoonni maaliif immoo buburratee maaliif immoo warri kaanisitti makamanii ergii Oromoo fi yaada baasanii ergii Oromoof maaliif qabsoon Oromoo gufate jedhanii ergii mari'atanii fakkeenyaan yoomansii kaasee warra akka Biraana Masqala Babasanyii kan kanaan dura qoonsilaa Los Angeles ture. Yeroo egaa Abiyyi faana hojjechaa ture. Isa booddee maaltu ta'ee yeroo warri Abashaa iddoo qabatanii warri Abashaa dhufanii amma isa iddoo irraatii kaasanii gara Andaargaachoo dhufee amma inni dhimma alaa irratti qabatee dhufee egaa isa silxaana irraatii kaasanii iddii aangoo isaa dhabee dura kan inni waa'ee Abashaa irratti qabsaa'uu jalqabee dura garuu ani Abiyyi Ahmed akka koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam akka inni diktaatara ta'uun isa gorsaa. Mircaa waliin dhaheeyyuu yoo ta'e waan barbaade godhee irra turuu qaba moohuu qaba jedhee Abiyyiin faarsaa ture. Har'as immoo gadi ba'ee kan inni balaaleffatu Abashaa malee Abiyyiin sirriitti gadi ba'ee yeroo inni cimuun arginu. Warra akkasiis immoo isin keessa makamanii mari'achaa turanii namni biraa immoo warra akka Duunee Silgaa jedhamanii isheenis immoo warra ODF dhaabanii. Akka himamutti ODF mana ishee keessatti akka hundaa'ee amma dhaqee publikii ta'ee ofishaalii baasanitti mana ishee keessatti akka isaan fixanii isa booddee immoo ODF kun hundaa'ee immoo gara biyyaatti galee immoo dhaqee Oppidiyootti baqee Oppidiyootti ergii baqee booddee immoo kunoo amma warri ishee faana hundeessanii warra akka Leencoo Lataa, Diimaa Nagawoo, Leencoo Baatii mootummaa Abiyyi Ahmed faana hojjetu. Warra akkasii warra hidhata warra biraa faana qabanii turanii namoonni akkasii immoo sin faana makamanii maaliif mari'atu marii Oromoo inni jedhamus jira. Kanammoo maaliif gootanii isin inni uummanni argee isinitti kaase kana isinitti mul'anne yoo kun. Gaariidha. Garuu gaaffii bal'aadha kan gaafatte kanaaf adda adda baafadhee sananii deebisuudha yaala. Gaaffiin isaa garuu gaaffii gaariidha na gaafatte. Yoo hin dheerata ta'e kutee tananii iddoo lamatti gargar baasa. Rakkoon qaba akkuma sitti toletti. Iddoo lama kan hin jedhu waa'ee dhaabbilee kanatti na gaafatte jira. Waa'ee namootaa kanatti na gaafatte jira. Isa addaanan baasa warra dhaabbileedhaa fi warra namootaa. Mootummaa ce'umsaa kan ijaaran jiru isinis waanuma akkasii ijaaraa jirtu maaliifiti keessa deebitu akka jechuun natti fakkaata gaaffiin isaa dhugaadha kun. Nutis isadha kan hambisuu barbaannu. Faffaca'iinsa sana kan oolchuu barbaannu. Mootummaan ce'umsaa Oromiyaa haa ijaaramu kan jedhu adda bilisummaa Oromoo irraa Jaal Daawud irraa bahe duratti. Akka inni baheeni anis ta'e warri olitti dhiyaannee wajjin hojjennu warri hayyooti aktivistii dhadhoof ilaaleen beeku aktivistoota namni jedhu isa kanarratti gadi baanee barbaachisummaa isaa yeroo dheeraadha kan dubbataa turre.
Oromoodhaa fi mootummaa waan hin qabneef Oromoon mootummaa kan isaa waan hin qabneef mootummaa kan mataasaa hin barbaachise. Amma yeroo haala amma keessa jirru kana keessatti immoo filannoo gochuudhaan ijaaruudhaaf waan hin danda'amnee fi mootummaan cehumsaa yeroodhaaf dhaabbatuun barbaachisummaan isaa gaaffii hin qabu. Yoo mootummaan humnaan cabee kufes utuu mootummaa uummanni filate hin dhaabbatin mootummaa cehumsaa qabaachuun hin oolu. Amma qabsoon Oromoos kan inni itti deemuun irra jiru. Ergi si'a sadii keessa dabarree dhufneeti kan inni itti deemuun irra jiru Oromiyaa dhuunfachuu irrattidha. Oromiyaa uummanni Oromoo uummata tokko ta'ee ijaarameera garuu mootummaa sabboonaa kan mataa isaatii qabaatee waan hin beekneef injifannoon ni argate iyyuu irraatiitii booji'ama. Mootummaa sabboonaa jechuun koo mootummaa sabboonaa jedhee dubbatuun maalidhaa? Mootummaa Oromoodhaatiif hojjetu kan Oromoodhaa keessaa bahe qabaatee hin beekudha. Kan warri qabsoo qabsaawanii uummata Oromootiif wareegama kennanii yeroo hunda alatti oofamanii shororkeessaa maaloo biyya diigduu jedhaniiti deemu. Qabaatee hin beeku Oromoon. Rakkoon nuti qabnuyyuu mootummaa ofiisaatii ta'u antummaa uummatichaa kan qabu sabboonummaa of keessaatii kan qabu mootummaan akkasii ijaaramee hin beeku. National government jedhamni afaan Ingiliziitiin kanumti regional national government jedhu miti mootummaa sabichaati. Inni ijaaramee hin beeku kanadha kan nu barbaachisu. Galmi qabsoo Oromoo inni itti aanu kana ta'uutu irra jira jechuu durumaatu dubbataadha ture. Barbaachisaadha. Kun egaa adda bilisummaa Oromoo irraati yaadisaa wanta maddee fi darbees immoo kaafa orraas kun barbaachisaadha egaa. Isaan kan jedhan mootummaa ce'umsaatu hin taane kaafa orraati kan dubbatamu kan Dr. Mararaan yeroo baay'ee dubbatu mootummaa waliigalaati kan inni jedhu. Waliigalteen ergi godhameeti booda maal jedhu san national unity government kan Itoophiyaa irratti haasa'an yeroo baay'ee garuu kana keessatti sigaanuma deeggera kan jedhu garuu qulqullaa'ee kan akka abaa'otti bahee turre Oromiyaadhaaf kan jedhu. So kuni barbaachisaadha jechuudhaan nuti deeggeraadhuma turre barbaachisummaa isaa himaadha turre. Ijaaramuunsaa wanni kun ijaaramuunsaa sirriidha. Garuu ijaaramuunsaa eenyu akka ijaarees eessatti akka ijaarames hin beeku waan isaan hin beeku. Kanaaf karaan itti quunnamus karaan itti deeggarus hin qabu ejjennoo qabudha kan hin qabu. Nuti garuu waan kana miti kan yaadne mootummaa Oromiyaa irratti ijaaramu miti kan nuti yaadne. Qabsoo Oromoo isa faffaca'ee biyya alaa jiru kana akkaataatti deeggarsi godhamu sana yoo warra dhaabbilee siyaasaa deeggaruu ta'e yoo namoota qabsoo kana keessatti miidhaman deeggaruu ta'e yoo qabsicha mataasaa iyyuu deeggaruudhaaf ta'e dinagdeedhaanis karaan nuti deeggarruu faffaca'aadha. Namoota biyya alaati kan hin haasa'aa jiru. Diploomasiidhaa fi hojii advokeesii kan jedhamus akka uummata tokkotti akka bakka bu'oota uummata tokkoo yookiis uummata tokkootii looganitti osoo hin taane faffacaaneeti mataa kan godhamaa jiru. Kanaaf sagaleen keenya hin dhagahamu sagaleen Oromoo kan Oromooti jedhamee maaliif faffaca'aadha. Biyya keessaati wanti godhamu keessumaatiitii ergii galmisaa Oromiyaa dhuunfachuudha secure Oromiyaa jennan. Isa gochuudha ergii ta'e kan injifannoon nurraatiitii saamamaa tureefiyyuu mootummaa dhabuu duwwaatu hin ta'in humna ittiin ittisnu waan hin qabneefidha. Humna hidhatee injifannoo Oromoo ittisu uummata Oromoo kan irraa faccisu waan hin qabneefidha. Kanaaf ofirraatii faccisuudhaaf iyyuu raayyaa ittisa Oromiyaa kan fakkaatu nu barbaachisa. Ammas qabsoo mo'uudhaaf qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf ergii bakkaan geenyis immoo tiksuudhaaf tursuudhaaf kana barbaachisa. Kanarratti dhaaba tokkotu waraana dhaabee osoo hin ta'in uummanni Oromoo dacha'ee waraana isaa gargaaruutu irra jiraadha kan jedhudha. Yaada nuti qabna. Ammas kan godhamu karaa sanaas kan godhamu faffaca'iinsaanidha deeggarsi godhamu. Deeggarsi immoo maallaqa duwwaadhaan miti waan baay'eedhaan deeggarsi kan godhamu irra jiru.
Diploomasiidhaatii fi waraanni kun iyyuu wal deeggaruutu irra jira. So faffaca'iinsi isaa akkaataa nuti itti hojjennu yoo diploomasii ta'e faffaca'aadha. Yoo hojii advocacy yoo ta'e faffaca'aadha. Fakkeenyan sii kenna. Hiriirri nagaa hin ta'ama biyya Ameerikaa kana keessatti. Garuu akkaataa inni itti ta'u bakkuma jirru keessatti magaaluma keessa jirrutti hawaasni jiru walgaheenuma gaafa ofii isaatiin murteessa baha malee inni Washington jiru inni Seattle ati jirtu kun walitti dubbatee qindeessee yoo maal ta'eeti bu'aa buusa ka jedhu irratti walitti haasa'aa hin jiru. Hunduun dadhaba. Garuu faffaca'aa waan ta'eef kan dhaga'u hin jiru. Yoo fakkeenyaaf garuu hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiru, United States keessa jiru hundumtuu guyyaa tokko yoo ba'e fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaaf walitti dubbatee guyyaa tokko yoo ba'e bu'aan isaa irra caaluu wayii danda'a. Kanaaf waa'ee qindeessuu kanatti kan irratti hojjetaa turre jechuudha. Isa kana deeggarsa gochuudhaaf akka namoota biyya alaatti deeggarsa qabsoo Oromootiif wanti nuti goonu karaa tarsiimawaa ta'e, karaa qindaawaa ta'e, karaa bu'aa irratti xiyyeeffateen akka goonutti qaama kana walitti fiduudhaaf danda'utu barbaachisaadha. Qaama sana barbaachisa. Qaama waan sadii kan hin jedhe tarsiimawaa karaa ta'een socho'u, karaa qindaawaa ta'eetiin socho'u, bu'aa waan buusu irratti xiyyeeffachuudhaan karaa hojjechuu irratti waa tokko nu barbaachisaadha. Malee nuti mootummaa ijaaruudhaafis miti. As teenyee mootummaa Oromiyaadha ijaaruu hin dandeenyu. Takkaa jennee hin beeknu. Takkaa mootummaa ijaaruu keessatti ani fedha qabaadhe iyyuu hin beeku. Warra mootummaa ijaaru dhaabbileen siyaasaa jiru isaaniin deeggarra nuti. Isaaniin deeggarra. Isa kana karaa qindaa'een biyya alaa ka jiru haa hojjetatu. Jechuurraa waan ka'eefi waan dhaabbilee kan biraadhaa wajjin waliin fakkaatu. Garuu wanti nuti jennu tokko dhaabbilee Oromoo hundumaa kan biyya hambaa jiran kana walitti kan ijaare kanaan dura tarii gara biraan jiraachuun hin danda'a. Innumtiyyuu waan hojjetu, anumtuu waan keessatti qooda fudhadhe tokko jira. Maaliif inni sun lafaa ka'ee hojjechuu dadhabe kan nuti jenne yoo wal funaantee akkuma wal beektutti, akkuma walii taatutti yoo wal funaante Oromoon akkuma wal beekutti hayyoota jedhee yoo wal funaane ummatichi waamee ay isin nu hojjedhaa jedhee achi iddootti legitimacy ittiin kennu yoo ta'e fudhatama ittiin kennu yoo ta'e ammas waan dhuunfaa ta'a. Ka jedhurraatii kan ka'e Koongiresiin Oromoo biyya alaa haa ijaaramu. Dhaabni kana walitti qindeessu immoo isa jalatti haa ijaaramu. Oromoon abbaa itti haa ta'u hojii biyya alaa kana irratti Oromoon abbaa itti haa ta'u bakka bu'uuta isaatiin haa hojjetatu malee warra hojjetu duwwaatti dhiisee yoo ta'e bu'aa hin buusu jedhurraati kan ka'e kan biyya alaa qindeessuudhaaf karaa tarsiimawaa deemsisuudhaaf karaa bu'aa buusu irratti hojii keenya deemsisuudhaatiif malee mootummaa ijaaruudhaatiif fedhiis hin qabnu yaada sanarraas hin kaane warra mootummaa ijaaramu waa'ee isaa yoo beenne isaanii nu deeggaruudhaati malee isaaniin bakka bu'uudhaaf waan isaan hojjetan keessa deebi'uudhaatiif jechuudha waan dhaabbilee ijaare. Haga sanan jedha waa'ee dhaabbilee nuti ka jennu ummatichi walaa gahu. Ummatichi hamoggaafatu abaloo godhee bakka bu'ootaan dhufanii. Kanaafiti Koongiresii Oromoo idil addunyaa jennu. Waan biyya alaa sana qindeessee tarsiimessee bu'aa bakka buusutti irratti xiyyeeffate akka inni hojjetu. Kanaaf waan biyya keessatti ta'uudhaatiif adeemu wajjin waan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaa wajjin waliin dhahuu yoo tole wal deeggaraa jechuudhaaf egaa kun ifaadha natti fakkaata. Waan makamuu haasofteetta namootatu makamee ka jedhu. Tokkoffaan nuti hin ijaarre wanta kana. Hin ijaaramne Koongiresiin Oromoo idil addunyaa ijaaramuutti deemaa jirra. Qopheessaadha jirra. Dhaabbileen Oromoo akka isaan bakka bu'oota isaanii jila isaanii irratti ergatanii fi haala mijeessaadha jirra. Malee wanti ijaarame hin jiru. Waan hin ijaaramanitti abalutti makame, abalutti seene, abaluu keessaa bahe jechuuf hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin deebine, hin goonu waan kanas. Ilaa abaluu ati kottuu eegi. Abalutti keessaa bahe waan jedhu
gochuudhaaf hin deemnaan kan ani irratti waliin galu. Akkuma jenne ummatichatu wal gaha. Ummatichatu wal gaha. Garuu qaamni ijaaramu sun Oromoo kan fakkaatu. Amantaadhaanis, naannoodhaanis, saalaanis, akka qubsuma adda addaatiinis jechuun kun ji'oogiraafii lafa qobannetti isa kan hundumaa haala yaada keessa galchuudhaani bakka bu'oota kan ta'u waan Oromoon keessatti of argu ta'uutu irra jira jenneeti pirinsipilii lafa keenya irraa jechuudha. Yaada sana lafa keenya akkasitti ummatichi dhufee isaan kana naafa ta'u jedha malee nuti galchuufis baasuufis hin dandeenye jechuudha. Itti makamuuf hin danda'amu. Namoota maqaa ati dhooftee yoo bakkeetti wal agarre yoo lafa Hacaaluudhaa wajjin Hacaaluu kabajuu irratti wal agartee wal dubbisnaa wajjin haasofnaa akka qaama isaan keessa jiranii wajjinis immoo kan Hacaaluu kana qopheessan sila usitti maatiin turre waliigallee isaanii wajjin hojjetaadha turre waan ati jettee fi namoota achi keessatti argaman jiraachuu hin danda'a. Wal dubbisuun dhiisnu wajjin dhaabbachuus hin dhiisnu sababa kanaati. Garuu Koongiresii Oromoo idil addunyaa keessa abalutu galeera. Aniyyuu kan hin keessa jiru dhaabooni. Akka namoota yaada isaa fidanii yaada isaa burqisiisanii uummatatti dhiyeessaniiti malee miseensa dhaaba sanaa ta'ee miti akkaataan sitti dubbataa jiru. Isa ijaarratuuf itti deemaa jirra. Waan hin ijaaramanitti abaluu keessa seeneera abaluu keessa hin seenne jechuudhaaf hin danda'amu. Bakka sanatti namoonni dubbatan jiru yaada isaa gaafa dhiyeessan yaadi kun kanadha kan jennu irratti yaada isaanii kan kennan jiru. Ha dubbatan ani yeroo irraan qabu waan uummatatti dubbatan irratti garuu seensisuudhaafis baasuudhaafis hin danda'amu. Akkuma haalaatti garuu akka nama tokkootti yoo ana na gaafatte akka nama tokkootti nama tokko duwwaadhaa yaada maalii qabda kanarratti yoo ati jette Oromoon waraanarra jira. Waraana keessa kan jiru. Diinni isaa immoo biltsiginnaadha. Kan Oromoon wajjin qabsaa'u biltsiginnaadha. Namni biltsiginnaa ta'e dhufee as keessaa seenuu jette seenuun irra hin jiru kun gaarii miti. Warra lollu warra wajjin ijibbaataa jirru kana keessatti isaanumtuu ifaajjii kana keessatti dhufanii itti galan yoo jedhame waldha. Dubbiinsaa waldha. Kanaaf hin ta'u jedhee sanani akka nama tokkootti yaada'ani karaa kan kooti. Isa irratti garuu ergabbisaa hin murteessu warra kaanis hin murteessu waan seenuudhaaf adeemu irratti namoota ijaarsa ammaan nuti dubbataa jirru keessatti seenu irratti kan murteeffatu ummatichumadha ta'udha. Akka yaada tokkootti garuu akka nama tokkootti waa'ee lolli koos yoo ta'e kan harkisaaf haalame. Kan harkisaaf haalame. Maaliif waan biltsiginnaan Oromoo irratti geessiste? Minilik iyyuu waan geessise natti hin fakkaatu. Kanaaf harki kan faalame kan of garraatii dhiiga qabu keessa seenuun irra jira kan jedhu amantaan qaban. Amantaan qabu kana keessa. Kanaaf utuudhuma maqaa hin dhahin ani kan hin jechuu barbaadu waan ati jette akka nama tokkootti hin jaalladhu fakkeenyaaf waan ammatti warra ODF jette sanaa dhaqanii warra wajjin hojjetan, warra umrii isaanii wajjiniin hojjetan, wajjiniin qabsaawan irratti olola akkasii oofan yeroo ammaa kana keessatti waboo irratti yuunifoormii uffataniiru. Yuunifoormii isaanii eessaa fidan anuu isaanii nan shakke warra jedhan yookis dhaabaawwan kunoo magaala kana keessa jira. Inni magaala keessa taa'ee shororkeessummaa hojjeta maataa jedhanii warra dubbatan ani tokkummaa wajjin hin qabu. Akkuma siin jibbisiisu akkuma Oromoo tokko jibbisiisu na jibbisiisa anayyuu. Isaan kana wajjin dandeessee hojjettaa yoo kamittiin kaampii diinaatti waan gale. Kaampii diinaatti gale achi as kalolu wajjin akkamii hojjetta. Akkamiin akka nama tokkootti iyyuu namoota warra wajjiniin wareegaman wajjiniin sumphii nyaatan isaan irratti bahanii warra olola deemsisan isaanii wajjin hojjechuun hin danda'ama jedhee namanuun hin danda'amu. Oromoonis kana fudhatuun irra hin jiru. Lammata keessa deebi'uun irra hin jiru waan akkasii keessa. Kanaan duras taanaan wanni sun balleessine 2018tti wanti nuti
akka uummata Oromootti balleessine dafnee sirbuu irratti nama keenya abbaa gadaa ta'e ijoollee abbaa gadaatu aangootti ba'e jedhanii sirbuu irratti ani hin sirbine guyyaa tokkollee. Kanaaf isarraa of eeggachuun dura jira. Kanaan durayyuu taanaan warra qabsaa'e umrii isaanii kee qabsoo kana keessatti fixe achi dhiibdee irraa balaaleffattee labsiitti baaftee shororkeessatti hin jettee akka nama Oromoo ta'e tokkotti isaaniin dhiibdee gadi baaftee kan biraa warra ODF jette kana hedduu kan anaan na dhibu akkamittiin OPDO'n irra isinitti siiqe karaa maaliit irra isinitti siiqe isaaniin amantan hin beektu gaafan biyyayyuu ture gidduu keessan deemaadhaan ture laa kunoo ergaa kana isaanii kan jedhu karama maaliiti kanii ABO warra isin wajjin wareegamtan wajjin suphii nyaattan isaanirra OPDO'n akkamitti isinitti siiqe akkamirra isaaniin amantan waan qabdan waan qopheessitan sana hundumaa fuutanii dhaqxanii laattan yesu maqaa isaanii dhahin warratti maqaa dhoofte hundumaa achitti kan galan sanaan hin jedha. Kanaaf isaan itti galuun irra jiraa ka jedhu irratti itti galuun irra hin jiru. Miidhaa gurguddaa warri godhanis jiru kanaan dura. Miidhaa gurguddaa warri godhan immoo nan balleesse. Natu balleesse nan dogoggore. Naadhiis jedhee uummata Oromootti yoo inni deebi'e lafanni itti tajaajiluu danda'u Oromootitti murteessa. Isayyuu yeroon ati teessee barattu jira. Mooraan qabsoo Oromoo dallaasa aanisi akka barbaadde keessa lixxee akka barbaadde keessaa baatee yeroo barbaaddu arrabsitee yeroo barbaaddu abaartee yeroo barbaaddu immoo itti deebitu. Yoo kana ta'e immoo itti deebi'anii dhiifama gaafatanii ummaticha dhiifama gaafatanii nan balleessee siisuun barbaada jedhanii itti deebi'u malee akka barbaadan lixanii hin ba'an. Kun ejjennoo kooti. Ejjennoon kun ifaa ta'utu irra jira. Akkasitti ilaalaa siin jechuuf hin jedhe yoon sii deebiseera ta'e hin beeku. Yeenaa deebisteetta guddaa galatoome egaa isa dhagaa. Inni badee isuma akka ati jettee yoo barbaadanii bahanii arrabsuu Oromoo arrabsanii Oromoo irratti dabaa hojjetanii deebi'an immoo qabsoo Oromootti makamuun aarsaa isaan hin baasisu. Nama baay'ee otoo amma biyya keessatti yoo yaadatta ta'ee Juunaddii Saaddoo yeroo pirezidaantii mootummaa Oromiyaa ture wanta inni gochaa ture wanta inni barattoota Oromoo irratti waan inni raawwachaa ture baay'ee ture. Garuu yeroo inni gara biyyaatti deebi'u ababaa mormatti hidhaniiti weelkaamedhan. Attamiin namni tokko Oromoo irratti qabsaa ture. Yeroo mooyyuu Oromoo irratti ajjeesanii yookiin arrabsanii waan barbaadanii godhanii deebi'anii immoo yeroo ufanii mooyyuu warra kaanitti makamanii immoo warra qabsaa'anii fakkaatanii Oromooni kana booddee yoo of keessaa baasuu baate akkuma sa'ati dura maqaa dhootee akkuma 2018 sanatti nutti deebi'uuf jira. Kan Oromoon dogoggoree yeroo warruma TPLF afaan ajjeesaa ture warruma TPLF afaan hidhaa ture sanatu afaan mi'eeffatanii kana booddee ijoolleen Oromoon duutu kana booddee haati Oromoon boossu jedhanii ufanii ta'anii immoo right away kan isaan ajjeesuu jalqaban immoo Oromoodhuma ture. Kan isaan waadaa galanii dhufanii ta'anii garuu Oromoof ture. Yeroo sicha yoo yaadatta ta'e Wallaggi yeroo roobamu Lammaa Magarsaa Amaara warra biyya Amaaraa deemee intini isaanii ilaalaa ture misooma isaanii. Warra akkasii ammas yoo deddeebi'anii dhufanii walifitti galchamuun hin jiru isa jedhurraatii kan ka'e sodaa uummanni qaburraa kan ka'e kanas gaafadhee si kaasee atis immoo sirriitti naa deebisteetta guddaa galatoomi. Ergi kaasteeti maqaa nama ammas waan kaasteef waan nama jedhe jala muree dubbatuu barbaada. Maqaa tokko amma dhumarratti waan kaafteef. Durattis taanaani yeroo dogoggorri 2018tti godhames namatti maqaa amma dhoofte sun kan inni jedhe uummata Oromooti. Ammaa jalqabee jedhe uummata Oromooti. Ammaa jalqabee gooftaan keenya uummata Oromooti jedhe. Balleessineerraa uummata keenya hin kiisnaa jedhee dubbate. Hamma tokko immoo hamma aangoo sanarra turetti hamma tokko immoo wanta gaggaarii tokkos hojjetaa ture. Fakkeenyaaf lafa warra saaman irraatii fuudhee deebisuutti Finfinnee alatti koyyee facceetti manni ijaaramee
kan Oromiyaa irratti ijaarame irratti utuu nun eeyyamini hin galu jechuu irratti waan sirriidha hojjetaa ture siin jechuudha. Afaaniin duwwaatu hin ta'in yeroo aangoo sana irra ture waan sirrii hojjetaa waan tureefi uummanni irraa fudhate. Kan hin jechuu barbaade kanadha. Yoo namni balleesse, qabsoo inni balleesse, qabsoo keessatti miidhaa gurguddaa inni geesse, yoo dhuguma deebi'uudhaaf barbaade, yoo uummata qabsoo Oromootti deebi'uudhaaf barbaade, kan amma mootummaa keessa jiru iyyuu, milishaa keessa kan jiru iyyuu, milishaa miti humna addaa, poolisii Oromiyaa keessa kan jiru Oromoo kan ta'e, haga ammaatti waan hojjete nan balleesse, Oromoon dhiifama naaf godhu, isan balleesse immoo hojiidhaan kiisa yoo jedhe, ifaa ifatti, gola keessatti miti ifaa ifatti, nan godhe woonni jedhe, uummata Oromoo woonni gaafate, hin galchitaa, aangorra keessa miti garuu, ilaalamuu qaba, hojiidhaan ilaalamuu qaba. Ilaalamee dhuguma achi deebisee irraa dhukaasee uummata Oromootiif hojjete yoo ta'e, karaan sun, qaawwan suni waan cufamuun irra jiru miti, isin jechuudhaaf hin jedhe, namni jijjiiramuu danda'a, dogoggora isaa irra jijjiiramuu danda'a. Gaafa inni balleessu garuu, mooraa sana keessaatti deemuutu irra jira. Duuchaa namatti gaaf tokko akka jetteetta, guyyaa tokko akka jetteetta, kanaaf ati baruma baraan faalamteetta. Homaa qalbii jijjiirrachuudhaatiif hin dandeessu. Asis deebi'uu hin dandeessu yoo jedhe akka toftaattis, akka safuuttis anaaf fudhataman qabunni. Namni jijjiiramuu danda'a jedhee amanan. Namni yaada isaa jijjiiruu danda'a. Qalbii isaa jijjiirrachuudhaaf hin danda'a jedhee yaada akka namaatti. Karaan sun hin cufamu. Garuu hin to'atta. Kaleessa achiitii hoggansa taatee har'a mootuu waa tokko iyyuu hin jedhin. Homaa dhiifama jettee utuu hin dubbatin asittis dhuftee hogganan taatu. Isadha kan hin jechaa jiru. Hogganan taatu itti deebitee garuu gumaacha gochuudhaatiif hin dandeessa. Garuu karaan ati itti deebitu isa kaleessa balaaleffatuu qabda. Isa kaleessa gootes, isa karra gootes balaaleffatuu qabdaa jedheetanin amanaa. Qaawwaan sun garuu cufamaadha jedhee ani amanu sun jechuudhaaf hin jedhe. Guddaa galatoomii Profeesar Galatooma. Mee egaa kanumarratti aansiitii immoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo amma naannoo Oromiyaa keessatti magaalota baay'ee bilisoomsanii magaalota baay'ee akka isaan bulchaa jiranii ilaalaa jirra. Kuni waan gaariidha. Akkasumas immoo mootummaan Abiy Ahmed immoo karaa dippiloomaasiis immoo baay'ee kufee jira. Egaa yeroo darbee qondaalli olaanaa biyyallee deemtee dubbisuullee dadhabeera. Gadi bahee hin dubbisne Samantaa Paawuriin taasawullee dadhabeeti kan inni dhokate. Warra Bashaas immoo gorsaa turanii akka inni isheetiin maaliif dubbisaa kan jedhu egaa isaanumaan dhagayeetti fakkaata kan inni gadi bahee ishee dubbisuutiin dide. Karaa dippiloomaasii kufaa jira. Waraanni keenya immoo jabaachaa jira. Uummanni Oromoo akkamittidha kan waraana kanaa keessumattuu warri biyya keessa jiranii akkamiin waraana kana tumsanii itti makamanii kan isaanii godhanii akkuma warra TPLF yookiin immoo TDF yeroo isaan biyya isaanii keessatti socho'anii uummanni isaanii sabni isaanii wajjiniin tumsaa ture. Isaaniin deeggaraa ture. Kana maal dhaamta uummata Oromoo keessumattuu warra Oromiyaa keessa iddoo isaan jiran iddoo isaan socho'an keessatti attamitti uummanni isaan bira dhaabatee isaan tumsuu qaba jettee dhaamta. Kun egaa waanuma dhaamsa duwwaa osoo hin taane waan irratti yaada kennan natti fakkaata. Garuu waanuma amma dubbataa turre keessatti waanuma amma sila nagaafatte keessatti waan walitti qabatu qaba. Waa'eedhuma Koongiresii Oromoo idila addunyaa jedhamu waltajjiidha ture. Waa'ee isaa irratti ibsa kennuu sana irratti waltajjii ture. Gaaffii deebiinis ture. Warri Minisootaa turtan hin beektu. Gaaffii deebiinis ture. Waa'een waraana bilisummaa Oromoo ka'e isa maa keessaa dhiistanii. Koongiresii Oromoo idila addunyaa sana keessatti isa maaliif keessaa dhiistanii kan jedhu gaaffii tunaa ka'e. Kanas dhiisee bira darbuun barbaadu gaaffii ka'e sanaatti waanan deebisuu barbaadu waan jiruuf dhiisee bira darbuu hin danda'u gaaffii isa kan keetii nan deebisa akka dhaamsaas godhe nan deebisa. Achirratti kan inni ibsa kennuudha yaale kanaan duras kun ibsa kennuudha yaale. Ani Hizqeel Gabbisaa namni tokko waraana bilisummaa Oromoo keessatti waan deemaa jiru nama hin beekne miti. Rakkoon maaliis akka jiru, ciminni maaliis akka keessa jiru, odeeffannoo
nama hin qabne miti nan qaba akka gaariitti. Dhiyoo kana immoo waa'ee waraanaa kana keessatti maal akka barbaachisus keessa deemneeti oduu isaa sassaabneeti irraati qorataadha turre. Waan waraana ta'eef biyyi sun. Waraanni maal warri Itoophiyaa waraana meeqa akka Tigraayitti geesse waraana isa eessatti akkamitti akka inni waraane odeeffannoo maaliitiin intelligensii jechuudha akkamitti akka inni deeme lafatti waraanni taate tokko isheeti wajjin duukaa deemneeti qorataa turre isiin jechuudhaaf hin jedhe. Kanaaf isa kan keenyaa keessattis wanni ta'uun irra jiru wanni hanqeen itti guutamuun irra jiru inuma beeka. Achirrattuu waltajjii sanarrattuu kan uummata Oromootti hime isatu iyyuu dhaamsa ta'a jedhee kan inni yaadaan. Namni kan siin jedhu laammati waan gara gujiitti ta'ee himteettaa gara lixa sana keessattis wanti ta'aa jiru jira sochiin jira qophiin jira waan waraana sana keessaatiif haalli naannoo lamaan ammatti dhoofte keessas jira wanti ilaalamuun irra jiru. Garuu kan fudhataa hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa hin jiru sochii san agarsiisaa hin jiru gaaffii sanatu ka'a yeroo baay'ee. Kanaafi yoo waraanni bilisummaa Oromoo waa akka inni godhu barbaaddu yoo ta'e waan inni keessa jiru hubadhaa. Haala inni keessa jiru hubadhaa waraanni bilisummaa Oromoo. Waan Tigraay godhe maaliif gochuu dide jechuun sirrii miti. Maaliif Tigraayii fi Oromiyaan adda? Waraanni bilisummaa Oromootii fi waraanni CDF mootummaan sun ijaarrate adda. Haalli isaan keessa jiranis akkaataa isaan itti diina lolanis adda adda keessa kan inni jiru. Kanaaf haala isaa hubatuun nurra jira. Nuti warri Oromoo kan ilaaluu irra jiru. Tokkoffaa biyya guddaadha Oromiyaan. Biyya bicuu miti akka Tigraay. Lafa xinnoo miti kan isaan Oromiyaan guddaadha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaadha bilisoomsuudhaaf deema. Kanaaf waraanni Tigraay Kifla Xoorii 30 qaba yoo ta'e nama 1,100 ol 1,120 ol qaba yoo ta'e Oromiyaa keessatti immoo dachaa meeqa si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf nuti diinna nuti loluudhaaf deemnu suni humni isaa cimaadha. Itti aansee kan namni jedhu amma waraanni kan Itoophiyaa Tigraay keessatti rukutameera. Maaliif yeroo ammaa kanan socho'anii humni addaa Oromiyaas dacha'ee deemeera. Maaliif yeroo kanan ta'an jedhee gaaffiidha kan inni gaafa. Waraanni Kifla Xoorii 4 ture Wallagga keessa waraana Tigraay dur. Maqaa isaanii himuu nan danda'a. Kifla Xoorii 12ffaa, 23ffaa, 24ffaa akkasitu keessa ture. Amma Kifla Xooriin tokko hafee jira. Hin deemne Wallagga keessaati. Hin jira Kifla Xooriin tokko ammayyuu. Akka durii baay'eedha miti. Garuu ammayyuu jira. Hin deemne. Salphaa miti jechuudha hin jedhe wanti godhanii akka kana salphaa waanuma magaalatti yaa'anii galan miti ammayyuu diinatu jira jechuudhaaf hin jedhe humni addaa Oromiyaa kunis inuma jira naannoo sana keessa kanaaf salphaa akka kana miti garuu Tigraay akkamitti akka lolani yoo namni beeke waraana keessa meeshaan waraanaa Tigraayuma keessa jira ture. Waan Itoophiyaan qabdu taankiin, biret labbasiin, madfiin, xiyyitiin, maaloon hundumtuu kan inni jiru guutame kan inni qabu Tigraay keessa ture. Akka jirutti yeqilaadha ture. Yeqilaanii lafa meeshaatti tuursan tambeen kana keessa kan jiru gara naannoo Amaaraa akka jiru. Naannoo sana keessa lafa itti kuusan meeshaatti kuusan Itoophiyaan qabu isa gurguddaa keessa isa lammaffaadha ture. Isa irraa booji'ani warri Tigraay. Addigiraatitti akkasirraa booji'ani. Agulaatti akkasirraa booji'ani. Eengada qobbootti duukaa bu'aniiti irraa booji'ani. Kanaaf hidhannoo saamuudhaaf illee hidhannoon jira ture jechuudha Tigraay keessa. Waraanni bilisummaa Oromoo eessaati akka inni fudhatu barbaadu uummanni keenya. Eessaati hasaamu yoo jedhame illee. Eessa kan waraanni qawween tuuramee jiru. Lafti xiyyitiin tuuramee jiru eessa bakka kamidha? Yoo jiraate nutti maal iddoo kanaati dhaqanii hasaamanii jedhanii nutti himamu. Kanaaf ilaalamuutu irra jira. Wanta inni gochuudhaaf danda'a wanta inni gochuudhaaf hin dandeenye ilaalamuutu irra jira. Hamma danda'amu garuu karaa namaa yoo ta'e hojii gurguddaadha hojjetaadha jiru. Garuu hanqiin jira amma
Amma laay rasaasa jedhu xiyyitii tokkittii birrii 120 bitama. Inni bituudhaaf iyyuu dhabamee jira. Hin jiru. Bituudhaaf iyyuu Oromiyaa keessaa dadhabamee jira. Yoo gargaaruu barbaadan maal dhaamsa qabda kanas jette. Yoo gargaaruu barbaadan maallaqumaan gargaaraan jedhan. Bituudhaaf illee akka danda'amutti yeroo amma haala amma keessa jiru keessatti maallaqaan gargaara. Isa immoo isin maaliif isin gargaara nuutiin kan jedhu nuti self defense kan jedhu keessatti ummanni Oromoo faffaca'ee sun ta'in akka waraana isaa ta'etti waraanni bilisummaa Oromoo kun akka waraana ummatichaa ta'etti akka kan kooti jedhetti fudhatee waan qabu hundumaan gargaaruutu irra jiraadha kan nuti jechaa jiru jechuudha. Kana dhaqa gochuutis barbaannu. Koongiresiin Oromoo idila addunyaa kallattii 5 hojjeta. Tokko hiree ofiin murteeffachuu jedhu siyaasa ilaallatee hojjeta. Inni itti aanu dinagdeedha ilaallata. Dinagdeen kun immoo waraana qabsoo sana gargaaruudhaaf warra waraana irratti miidhaman kana faallee gargaaruudhaafiti karaa humanitarian jedhan sana hojjechuutu irra jira jennee. Sadaffaan hojii dippiloomasii hojjechuun irra jira. Hojii dippiloomasii akka dhagahamuu dandeenyutti tarsiimoo lafa keenyatti hojjechuun irra jira jechuudhaafiti lafa keenya. Ofirraa qolachuu kan jennu kana. Ofirraa ittisuu kan jennu kana silas keessa deddeebi'ee dubbadheera. Ammas injifannoodhaan bahuuf yoo injifannoodhaan baanes immoo injifannoo keenya tikfachuudhaa fi Oromiyaa dhuunfachuudhaa fi uummata Oromoo eeguudhaa fi raayyaa ittisa biyyaa kan Oromiyaatii barbaachisa akkasitti ijaaramutu irra jira. Yoo kana goone malee mo'achuu dandeessaadha. Garuu si'a sadii geenye kan nuti qarqara injifannoo geenye injifannoo irraa fudhatamee fi kan keenya sana kan ittisu waan hin qabne mo'achuu duwwaa miti isa mo'ame immoo ittifachuu danda'uudhaaf itti deemuudha barbaachisaa. Kanaaf gargaarsa sana gochuun iyyuu karaa qindaa'een ta'uutu irra jira. Gargaarsi immoo namni kan inni godhu maallaqa duwwaa miti karaa intelligensii, karaa logistiksii, karaa ijaarsa waraanaa, karaa strateejii baasuu, beekumsa isaa akka qaban. Nama Tigraay hojii walitti qaba miti. Tigraay jeneraalota meeqa qaba kan waraana durii keessa turan. Waraana Itoophiyaa keessatti immoo iddoo gurguddaa kan qaban, ajaja gurguddaa kan gochaa turan. Tarsiimoo kan baasan, leenjii kan itti beekan, waraana keessa kan turan meeqa qaba? Nuti meeqa qabna? Kanaaf ofumaa wal bira qabuun gatii hin qabu ijaarrachuu qabna akkuma kan isaaniitti haga ummaticha gitu, haga lafa Oromiyaa gitu bal'isnee ijaarrachuu qabna waan jennuufiti ummatni itti bahee deeggaruun irra jira kan jedhu hojii sana hojjetuudhaatiif deemnaa. Dhaamsa ani qabu kun hundumtuu kanadha jechuudhaaf hin jedhee yoon dheeressinaa dhiisi. Lakki gaarii goote. Egaa akkuma sinuu kaastanii tasuma warra Tigraay faana wal bira qabuun hin ulfaata. Oromootti nafti warri gargaaranii jiru, warri of kennanii gargaaranii jiru, guddaa galata qabu. Garuu Oromootti nafti isuma meeshaa isaan argatanii duwwaallee yoo ta'in biyya alaa kana keessatti yoo argiteetta ta'e namni miindaa qabu yookiin immoo namni galii qabu tokko hanga 5,000tti itti murtaa'e baasu amma doolaara 5,000tti. Namni miindaa hin qabne tokko amma doolaara 3,000tti irratti murtaa'e baasu. Kana Oromoon gochaa hin jiru. Gargaaramuu yoo ta'e akkumatti jettes immoo warri jeneraalota turanii warra akka Tsaadqaan fa'aa baay'eedha isaanii itti deebi'anii biyya isaaniitti dacha'aniiti biyya isaaniif lolaa jiru. Waan baay'eedha yoo wal bira qabne garuu immoo inni amma waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru wanta baay'ee nama boonsudha. Waan isa durii caalaa waan jabaatanii irratti hojjechaa jiranidha. Uummanni Oromoo soto bira dhaabatee yoo kanarratti iyyuu dabaltee dubbattee otoo uummanni Oromoo akka baay'ina isaatiin bira dhaabate meeshaan bitame akkumatti jettee Oromiyaan bal'aadha, qabsoon dheeraadha. Meeshaan bitame otoo namoota warra achi keessa gargaaru lolaa jiranii warra bosona jiraniif laatama ta'ee isaan moor waan gaarii gochuu danda'u isa jedhuuf yoo itti dabaluu dandeessa ta'e. Bareedaadha. Waanuma ammatti jette irraati akka maallaqa hamma kana itti murteessanii jette. Warri murteessu jira jechuudha. Ati abalu ammana baasee murteessutu jira. Oromoo keessatti warruma
antummaa sana qaban itti gaafatama qabna jedhutu wal waamee walitti dubbatee wal harkaa fuudha malee kuni itti gaafatama sabaati kana godhi ka jedhu qaama sanatu hin jiru jechuudha. Itti gaafatama sabummaati jedhe. Waan ati qabdu keessatti kana gochuu sirra jedhe kan jedhu isa akkasii uummanni mataasaa ijaaree kanallee gochuudhaaf danda'utu irra jira. Uummatni Oromoo ijaarratee kana gochuudhaaf kan danda'u akka tamma jette irraa kutee maallaqa isaarraa irraa kutee gaafa kottaa maaloo maallaqa walitti buusaa osoo hin taane ji'uma ji'aan irraa citee kan hojjetu isa kana akka sanatti ijaarratuudha qaba. Duukaa bu'ee hojii kana kan hojjetu uummanni Oromoo irratti ijaarratuudha qabaadha kan jechaa jiru. Akkasittidha kan inni la national effort barbaachisaadha. Nationii waan taane nationii taane mootummaa ijaarratuudhaaf waan deemnu nuti akka lammii Oromoo keessa akka jirutti itti gaafatamummaa sana baasuudhaaf akka dandeenyutti karaa qindaa'een adeemnuudha kan jechaa jiru. Akkuma tamma jette sana warri Eertiraas gaafa Itoophiyaa wajjin wal lolaa turan akkuma gibiraarraa sassaabu turan lammii isaanii irraa biyya alaarraa. Akkuma gibiraatti itti kafalamatu. Nutis Oromoo ergii taane nuti saba nation ergii taane wanni nu hanqates mootummaa ergii ta'e isa ammaa jalqabnee baruun nurra jira. Nationii kennaaf gibira baasu. Gibira baasuun nurra jira jechuudha. Waan ati amma sitti murtaa'ee waan ati gaafa dandeessu gootu osoo hin taane sirraa muramee akkuma laamu sirraa mootummaan asii sirraa muratu san ofitti murteessine gochuun barbaachisaadha. Kanaafitiyyuu wal qindeessinee wal gargaaruudha qabna. Yoo kana godhanne uummanni Oromoo uummata guddaadhaa waan isa madaalu godhachuudha hin danda'a. Lafarratti wanti nuti beeknu warri waboon durii jalqabee jira. Jijjiiramni kun yeroo dhufee gara mootummaatti poolisii Oromiyaatti makamu waan akkasii kan jedhamu sochiin jira ture. Achirraatii ka'eet amma akkan odeeffannoo qabutti humna guddaa akka ta'e nan dhaga'an. Warra keessa jiran waboo duwwaarraa tun ta'ini diinarraas warra intelligensii hojjeturraas nan dhaga'a. Hammam akka inni humna guddaa ijaaree jiru. Kanaaf warri daggalatti galanii, bosonatti galanii, hojii isaanii dhiisanii, barumsa isaanii dhiisanii, qotiisa isaanii dhiisanii daggalatti galanii humna kana warri ijaaranii galata qabu. Galata guddaa qabu kan kana itti bahanii hojjetan. Garuu kophaa isaaniis hin danda'anii. Nuti hundi keenyayyuu itti gaafatama lammummaa baafachuudha qabna. Kanammoo asitti haa eegallu. Nuti karaa dandeenya haa eegallu. Isuma muuxannoo isa kanaa argannetu immoo dhaqeeyyuu muuxannoo mootummaa nuu ta'uudha danda'a Oromiyaa dhuunfachuudhaaf. Galmi Oromoo qabsoo sadarkaa ammarra gahetti Oromiyaa lafa isaa dhuunfachuutu irra jira. Lafa kee yoo dhuunfatte duwwaadhatiti mootummaas ijaarratte uummata keessa tikfachuu dandeessi. Injifannoos irraa fakkisuu dandeessi. Kun galma sana ta'uutu irra jira. Kanaaf akkasittuu kan nuti yaadnu biyya alaa ka jirru nutis lammii Oromoo akka taanetti lammii saba Oromoo neeshinii Oromoo akka taanetti of ilaaluu isarratti ofirratti murteessuu itti gaafatamummaa lammummaa sana akkasitti yoo deemne barbaachisaadha. Haga uummata keenya gitu. Haa uummata Oromoo waan Oromoo uummata Oromoo gitu wanti jettuun irra jira. Jedha wanti nuti jennu lafti nuti irraa kaanus lafti xumura isaas haga uummata Oromoo gitu hojjetuutu irra jira. Guddaa galatoomaa Profeesar. Egaa har'aaf gaaffii koo fixeeraa yoo dhumarratti dhaamsa qabaattanii isiniif carraa laadheenii sagantaa keenya har'aa kanumarratti goolabna. Akkaataa nuti hojjennuttis akkaataa nuti walitti dubbannus akka uummata Oromoo waan gitu akkasitti ta'uutu irra jira. Waan uummata burjaajessutu hin ta'in waan uummata walitti qabu. Waan uummata miidhutu hin ta'in dadhabsiisutu hin ta'in ololaan hiikuutu hin ta'in haqa uummata Oromoo dhugaa uummata Oromoo wanta tuumsu yoo goone irra wayyaa warri biyya keessaa dhugaa Oromoo tiksaa jiru nutis dhugaa Oromoo siitii haa tiksinu kan jedhuun ergaa dabarfachuu barbaada.
Guddaa galatoomaa Profeesar yeroo keessan aarsaa gootanii argamtanii gaaffii keenyaaf deebii bal'aan gootanii fi kabajni keenya guddaadha. Guddaa galatoomaa. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaan keenyi kan Profeesar Isqeel Gabbisaa faana taasisnee har'aaf kanuma irratti goolabnee jirra. Waan nu dhaggeeffattanii fi galata guddaa qabdu kan isin wajjiniin ture keessummeessuutiin Ananaa Boonii Amanuu fi Israa'el Daannoo teeknikaan nu wajjiniin ture. Turtii gaarii.